Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii koo. Chaanaalii kana irratti dhugaawwan dinqisiisoo fi ajaa'iboon viidiyoon masakaman isin qaqqabu. Maarree chaanaalii kana subscribe, like gochuun guyyaa guyyaan viidiyoowwan gadhiifaman hordofaan afeerraa kooti. Al tokko namoonni badii balleessanii mana murtiitti yeroo murtiin du'aa itti murtaa'u hin agarras hin dhageenyas. Maarree namoonni kunis akkuma seera addunyaatti yeroo du'uuf jedhanii daqiiqaan tokko hin caallee isaan hafuutti dubbiidhuma hafuura isaanii daqiiqota booddee gara du'aatti deemaa jirtuun akka dhaamsa dabarfatan ni hayyamamaaf. Maarree anis har'a yaadota namoota kanaan dura murtiin du'aa itti murteeffame osoo hin du'in yaada isaanii dhumaa dubbatan wanta ajaa'ibaa ta'e isiniif dhiyeessaa. Akka ittaanutti na hordofaa. Tokkoffaa, Rihaan Jabaarii. Hoggansi basaasa Iraan duraanii hiriyaa isaa Rihaan Jabaarii waan gargaarte jechuun mana isaatti waame. Rihaanis hojii arkiteekchariin waan hojjettuuf isa gargaaruuf hayyamamtuu ta'uudhaan ariitiidhaan mana isaatti argamte. Haa ta'u malee wantoonni akka isheen yaadde ta'uu fi dinnaan hoggansa basaasa Iraan kana mana isaatti ajjeesuun baati. Poolisiinis qorannoo gaggeessuun Rihaan shakkamtuu godhee dhiyeesse. Rihaanis yeroos namichi ishee gudeeduuf jennaan iskiriiptoon waraantee akka baqatte poolisootatti dubbatte. Poolisiinis qorannoo booddee yakka ajjechaan himachuun murtiin du'aa itti murtaa'e. Rihaanis osoo hin du'in yaada dhumaa akka dubbattuuf carraan laatameef. Isheenis lakki ani yaada koo hin dubbadhu waraqatatti ni himadhaa maaloo xalayyaa kana haadha koo naa ga'a jechuun akka itti aanutti yaada ishee waraqaatti himatteetti. Haadha koo amma anaaf du'a gidduutti sekoondota muraasatu hafe. Halkan abaaramtuu sanatti kan duwwana ture. Kana booda moggaa magaalaatti nagatu. Isin immoo reeffa koo ilaaluuf waamamtanii dhuftu ture. Achii booda aangoo fi qarshii waan hin qabnee fi mana murtiitti murteeffachuuf falmachuuf hin dandeessan ture. Haala sanas hin bartan ture. Qorumti keessanis hammaatee isinis hin duutu turtan. Har'a garuu Waaqaa haa galatu an mana hidhaan jira. Akkas hin taane. Isa na ajjeesuuf ture ajjeeseera. Amma hidhameen jira. Carraan du'a kootiis na dura dhaabbatee jira. Haadha koo waan tokko qofa na daraasiin jedha. Akkasumatti foon koo fayyaa hin awwaalinaa. Waan tokko naaf godhi. Akkuma du'een daqiiqota muraasa keessatti onnee koo, kalee koo, ija koo akka gargaarsaatti namoota rakkachaa jiraniif arjoomuun barbaada. Namoonni baay'een biyya lafaarra jiru argoo osoo barbaadanii kan nama ijaa arjoomuuf dhaban. Egaanis isaaniif ija koo arjoomuun barbaada. Kalee koos kan nabee rakkatuuf naaf laadhu. Kana qofa naaf godhi haadha koo. Kan biraa dhugaa hafe lapheen kooyyuu na beeka nagaatti jette. Dubbichi laphee namoota baay'ee tuqeera. Naapooliyoon Beezlii jaarsa waggaa 63 makiinaan saamuu fi ajjeesuun murtiin du'aa itti murtaa'e. Naapooliyoon dubbii utuu hin du'in carraa laatametti fayyadamuun dubbateen du'i isaa carraa lammaffaa akka hin laanneef gaabbiidhaan yeroo dubbatu argina. An kan addanaan nagee yakka suukanneessaa duwwaa osoo hin taane hiikayyuu kan hin qabnedha. Amma namichi badii kana raawwate ana keessa hin jiru. Kan jiru ana. Garuu har'a haqa duratti carraa lammaffaa akka hin jirre ragaa bahuun barbaada. Ijoollee keenyaa fi dhaloota dhufuuf ajjechaan akka gaarii hin taane hin mul'isne. Egaa kun anaaf qofa miti. Akka koo murtiin du'aa itti murtaa'e kan guyyaa eeggatan baay'eedha. Namoota gaarii garuu karaa hin taane yakka keessa kan bu'an. Maaloo namoota kanaaf carraa lammaffaa laadhaa. Ofii koof isin hin kadhadhu. Isaaniif malee waan sirrii akka godhaniif hayyamamuuf du'i waan gaarii akka hin gooneef badii isaaniif gatii akka hin kaffalleef balbala itti cufeera. Hiriyoonni koo murtiin du'aa itti murtaa'e karaa dogongoraa jalqaban sirreessuu barbaadu. Garuu akkamitti godhu? Nama isaan hubatu dhabanii miti. Garuu maal godhu? Azaabatanii dubbachuun hin barbaadan. Faayidaa hin qabu jedhu. Akka reeffaatti of ilaalu. Kan koo dhumeera. Maaloo warra na booddee jiraniif yaadaa. An fixeera jechuun gara du'a isa eegaa jirutti qajeeleera.